Sisu yaalin gabaabsinaa deebis. Atiin umni dhabde namsi gargaar dhabde bilchiginna Oromiyaa keessa. Dhaabaa jedhan ijaarseeraan alaa hin diiginaadhani jennaan hin dhaabnu jenne ani hin dhaabuun jedheeni warri waajjira dhaabaarraa of eeggannoo naa kennanii dhimma karaa laga xaafoon Amaarrii fi Oromiyaa Finfinnee wal tuqsiisuuf deemamaa jira jedhee kaasee san booda waajjira dhaabaatti na yaamanii na qoratanii. Tokko hiriyaadhuma koo fi namuma biraatu na waamee akkamiin miidiyaa irratti haasoftatanii na qoratanii wanni kun baduuf jira ani iyyee dadhabee so kanaaf hin dubbadde jedhee qorannaa sana akkasuma inni jedhee bira darbee deemee namillee ijaarseeraan alaa diigde jedhamee qoratamee jira caasaa mootummaa keessa namni nafaana hojjete qoratamee doorsifamee ni jira. Fedhii isaaniitiin godhuu jiran jechuu jaarseeraadha hin deeggaruu jechuu isaan. Amaarri naannoon Amaaraa diigina Amaaratu wannoo ta'a jedhee kaasnaan inni dhaabataaf gaafiin Amaaraa yoo fedhan baasee adeeppaan naannoon Amaaraa Abiy bushuu hin dandeenye ati jedhanii ittimu. Isaan mirgaaf bilisummaa akka malee qabu barga. Ati nuyi garuu afaan keessanittis ximbisittiin jedhiinaa ni mufatu ni maal ta'u maal akkasuma afaan keenya qabnee teenya jechuudha. Gara walti dhufeenyi keetiif walti dhufeenna muummichi ministeeraa dabar agbeet keessa odeeffannoo qabu. Intarbuutan si dolchuun duratti walillee naasomnee odeeffannoo baay'ee waan kolleekti godheef. Muummichi ministeeraa guyyaa tokko waajjira kan keessa ittaana kan kee caala waliin qabatamtanii deemtanii turtan. Gaafas eessisan geessan. Gaaf sana dhugaa dubbachuu fi biiroo aangoo irraa fuudhaa turre nama haaraa bakka kiyya bu'eessan hoogganaa biiroo lafaa ammaa jechuudha. Utuu wal harkaa fuudhinsa aangoo irra jirru poolisii Oromiyaa erganii nu lameen nu qabanii nu fuudhanii deeman. Nu fuudhanii karaarra dhaabbannee bakka ta'e waliif bilbiluu iddoo ta'e bilbilanii asii godhanii akkas godhanii sa'aatii dheeraa erga nu dhaabanii booda maali dhiiroo eessa dhaqnannaan komishinii poolisiitu sin barbaadaa nuun jedhan. Komishinii poolisii taadaa anatti hin bilbiluwan hooggansa olaanaadha. Hoogganaa biiroo kaabinee naannooti. Ani poolisiin akkamiin qabamee deema jedhee qabaa fidaa jedhamne gaanu dhiifama nuu godhaa dooktar naan jedhu ijoolleen poolisiin waan beeknu hin qabnudhanii bibilbilanii booda sa'aatii dheeraa booda nu gadhiisan. Eenyu akka nu qabee eessa nu geessu akka barbaadan tarkaanfii akkamii akka fedhan hin beeku. Guyyaa sanii kaasee Shimallis pirezidaantiin naannoo Oromiyaa bilbila narraan kaasu maseejii naan deebisu kadhadhee maali wanni kun dhiiroo ati hiriyaadhaan naallee waliin baranne maalan balleesse wannumti ani godhe yoo jiraate na waamtee an na reebbachuu hin dandeessu akkamiin akkasi ta'an jedhee maseejii erge maal jedhe naa deebisuu didee sanarraan addaan baane jechuudha pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin. Eegasii asitti maaliif akka naa deebisuu dideen beeku inni ajaju haa dhiisu alreediyaan waan narra ta'e itti hime garuu akka hoogganaa kiyyaatti na yaamee maal sirratti ta'e naan hin jenne waan ta'eefi waan yaadantu ture waan yaadetu ture so achumarraa kaasee addaan baane jechuudha. Ayyee waan yaadan kan aangoo Shimallis Abdiisaa isumas si qabsiismoo aangumisaatiin inni si qabsiismoo gubbarraa ajaju gaafas akkasi dararan. Ma uummatatti hin dubbatin kallee gaafas. Achi teessee waan kana haasa'uun xiqqoo natti ulfaata jechaa fi sodaanis ni jira sin dhosku haa ta'uuti garuu wanna tokko akka beekamtii olii ala hoogganaa biiroo tokko qabdee fuutee deemuun ni ulfaataan jedhu ilaalcha akkasiin qaba. Ayyee hoogganaa biiroo olii yoo gubbarra ajajanii fakkeenyaa fi Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaayis gizee hedduun qeeqama. Shimallis Abdiisaa cunduur aangoon qabu Abiyyi gubbarra jedhanii warri siyaasaallee yeroo jechooti itti darbatan argina. Shimallis Oromiyaa ufumaan humnuufiitiin bulchuu jirmoo ajajum gubbaa dhufuun bulchuu jira. Mee deebistaan. Laal Oromiyaan hin jiru amma naannoo Oromiyaan jedhamu hin jiru. Kana jala muraa qabadha. Amma ka jiru paartii tokko jira. Paartiin sun maqaa isaa akkaataa boordiin filannoo beekamtii kenneefiin dambii ittiin bulmaataa isaa irratti keewwata tokkorraa paartii prosperity paartii yookaan bilchiginnaa jedhamu jira. Amma namni badhaadhina barwaaqoo maal jedhee haasa'u kan eessaa akka fidan hin beekan beekamtii legal name jedhamu jira.
paartii takkaa jira. Paartiin sun pirezidaantii tokko qaba. Pirezidaantii santu naannoo pirezidaantota hunda muuddata. Akka fedhe muuddataa ni ajajataa wanni godhata. So kanarraa kan ka'e naannoon Oromiyaa jira, naannoon kan jiru jedhee nama federaalizimii barates waan ta'eef. Odeeffannoo qabuun qondaaltota mootummaa keessa horsunatu kee jirti keessa muummichi ministeera Oromoon na deeggaru baannaa waggaa dhibbaatiif isan cabsaa jedhe dubbatee jedhan. Wanni kun dhuguma. Akkamiin guyyaa ODP diigamuurraan dhiitee manatti gale. Nama muraasa faana galle manatti san booda warra ODP diigamtu jennee galle kun qorannoof nu yaaman. Ana yaame muummicha ministeeraatu na yaame ganama sa'aatii 2:20 dhaqee laaqan abba jechuudha. Achirratti waan hedduu kaasneerraa san booda achi keessatti gaa waa baay'ee kaafnee wanni takka namne sa'aatii dheeraa naa kennanii muummichi ministeeraa waliin haasofne achirra Oromoon na deeggaruu qaba. Yoo na deeggaruu baate immoo ofiifuu ni caba. Cabu immoo hin ka'uu ka jedhu dubbataniiru. Anumaatti dubbataniiru. Kanaafuu Oromoo yoo biyyin deeggarin hin cabaa karoorri amma biyyaaf kaayettiin Oromoo ittiin ijjeesuu jirsun jechuu. Ni cabaa jedhan kaanaan yoo na deeggaruu baate. Dr. Milkeessa ma uummatatti nimina waan hagan gaareessan uummatatti mun qabdani uummata balleessuuf ijjeesuuf itti deemuu jiran isan hoggantooti Oromoon bakkeeyyatti si lamma warri am quuqam qabdan jedhanii uummatilleen kireeditii sanii kennu kun calliftanii taa'uun imaana uummata nyaachuu san hin taane. Laaboonni kun wanna humna keenya olii ta'e dhaqee dhugaasitti maan waan si dhos kun qabu waan nan justify godhadhu hin qabu. Achirraa ka'ee wanni inni erga gaafasii managgalee mari'annee wanna baay'ee wanni mul'ate san booda piigooneetu hiina hunda ishii sassaabneetu maal goonaan jedhu kun nutti ergamee nutti kaasa. Gidduu kana keessa piikii goonee galchina faanaan jedhanii natti erganii turanii. Anis piik ta'uudhaa qophaa'aa ture. Dursees waan tokko goggodhaa ture. Anyways waan humnaa olii ta'ee akkitti dubbattu hin jiru yookaan dubbattee safar gochuu danda'uu qabdaa jechuudha. Sana gochuu hin dandeenye sanaafan iftoominaanan himaa jechuudha uummatatti. Ayyee Dr. Balleessaa guddaa. Balleessaa guddaa. Kaan ammoo ayyaanni irreecha kabajamuuf yeroo jalqabaaf ag PP nangoo qabatte ayyaanni irreecha guyyaa tokko feeyyamanii fi yoo ayyaani gaammoo koronaan Itoophiyaatti hin dabala. Koronaan ayyaan hin jaalatisa. Koronaan amantaa waaqeffataa kanallee waan jaalatanatti hin fakkaatu. Kanaafuu Shimallis Abdiisaa gaafas waa dubbatee jiru. Sirni naafxanyaa ka waggoota dhibbaatiif nu cabsinee dirree kanatti deebineedha dubbatti. Warri Minilik guddoo lolee guddoo waacif. Eegi suni jalqabee Shimallis dabalate qondaaltoti teessan cuftinu maqaa Itoophiyaa jedhu malee Oromiyaa jedhu hin baqatan. Gaafas adeeppa ammaan isan gootu warni hin akkamitti santi kenname. This is really good question. Waan kana irratti warri adeeppaa koreenoo jiraawwachiistu waajjira muummicha ministeeraa dhufanii akka iyyan akka booyan muummichi ministeeraa nuu kaasee san booda immoo dhiifama akka gaafatamu. Dhiifama sana immoo waajjirri dhaabaa akka nuyi wanni kun nafxanyaa wanni jedhame cabee jedhame sun wannoo akka ta'e akka dogoggoraan afaan namaa keessaa akka ba'ellee jedhanii waajjirri dhaabaa iskiriinshootii isaa qabaachuu dandeessu. Waajjirri dhaabaa dhiifama gaafatee ture. Dhiifama gaafatame sarratti koree giddu galeessaarra kaaseen turen. Eenyu dhiifamni kan gaafate dhaaba gaafate moo nama dhuunfaatu waan san gaafate barreessee jedhee gaafannaan wanni sanaaf addisuutu barreessee isatu anumatutti himee lammaattis maal goone irraa waan jedhu deebiin muummicha ministeeraa irraa kaasanii jechuudha gaafsan. So dhiifama kan jedhu iyyuu barreeffameefii ture jechuudha waan kanaaf. Achirraa ka'ee guyyaa sanirraa ka'ee jechi nafxeenyaa jedhamu miidiyaa Oromootiin maamiin OBN akka hin dabarre afaan namaa keessaa akka hin baane godhame. For your surprise waa'ee dhimma lafaarratti OBN interviina godhee waa'ee jecha nafxeenyaa jedhu dosadii kaaseennaan irraa kutanii dabarsan. Gaafa kana bojaan gaafadde bojaatti aanaa daayireektara OBN maaf kuttan anatoo jedhe waan nafxeenyaa jecha jedhu sirna nama miti saba miti maaf keessaa baaftan jedhee gaafannaan kallattii gubbaanuu kaayame jecha nafxeenyaa kana booda OBN dabarsuun qabu naan jedhe bojaan. He's alive now. Bilbilan. So
jechi nafxeenyaa jedhu hundi ni dhorkamee achii booda waan Itoophiyummaa waan akkuma jette sana Itoophiyummaan mo'ichaa, Itoophiyummaan ce'umsaa, Itoophiyummaan namummaadha. Waa'een Oromummaa fi Oromoo boo'ichaa, mo'icha, gadaantummaadha. Kana keessaa ba'a, mandara keessaa ba'a, ol guddadhaa, kaffi bilaachuu tacaawatu, minaamin wanni jedhamu kun diskoorsii keessa gale. Kanan sila siin jedhe ideological shift from ethno-nationalism to ethio-nationalism jedhama. Ammach namisa nafxanya jedhamu miidiyaa irratti hin dubbatanii atilleen qondaalallee keessa dubbannaani target godhamta. Adoo gunturin Hacaaluu Hundeessaa interviin waliin tolchirratti sirri nafxanyaa qeeqa ture. Hacaaluun immediately ijjeefame. Namni hedduun du'a Hacaaluu dubbi inni dubbasuniin sabab sirri nafxanyaa qeeqeef yaamichi baay'een irra godhama ture. Akka ijjeefamuuf karaa yuutuubii, feesbuukii, karaa gargaraatiin yaamichi godha turan. Hacaaluun adoon turin ijjeefame. Dooti isa kanaan wal qabattee yaaddaatiin. Hacaaluun waan dursa irratti pilaan ta'ee ture natti fakkaata. Namoota hedduun akka ajjeefamuu barbaadaman quban qaba. Qaamni mootummaa akka isa doorsisaa jiran baranan bahu jedhee namni dubbataa akka ture, barana rukutuu malu, na ajjeesuu malu jedhee dubbataa tureera. Kan namni isatti dhiyeenyaan jiru haasa'uu irra danda'ayyuu. Ayyaatini ogees federaalizimiiti ekspertii waan sun irratti waraqata baay'ee barreessite waraqata barreessullee baay'ee dubbisee dabalataan ammoo waa'ee federaalizimii kan gubbaalleetti hayyu jedhetti yaada. Kanaafuu federaalizimiif gocha bii wal birqabi kompeer kagoonu. Abiy Ahmad yookaan kaadireen biltsiginnaa isaati amma gandi keessatti uummata waliin jiftu sabdaneessaa, afdaneessaa, adidaneessaa jedhanii DDD kan dasee kan waan baay'isan na fakkaata. So is Abiy Ahmad is really federalist. One ideology federalizimii qaba. Tolchuu jira. Bari san turtan tolchee jira. Federalizimii dhugaa miti federalizimii sobaayyuu ta'uu hin danda'u. Kabaratti PLF federalizimii sobaa jechaa turreemi. Federalizimii sobaa ta'uu hin danda'u. Maaltu jira beektaa? Ajandaa qara dabarsuu, ajandaa busheessuu waan jedhamu tokkotu jira politiksii keessa. Ajandaa sirkaa fuudhameetu ni busheessita. Ajandaa sirraa hatameetu busheessuu waan jedhamutu jira. Amma maal jedhu fakkeenya federalizimii dhugaa hojiirra oolchaa jirra. Federalizimii dhugaa aan federalizimii maastersii PhD irra baradhee qara'ee taa'eetiin na dhukkube mataa na dhukkube. Federalizimiin hojiirra oolchina yoo jettu at least minimum criteria qaba. Federalizimiin criteria torba siisarara sanarra dhaabbattee wanni hojjetamaa jiru amma bar wanni jiru beeraawi jedhamaa jira ko beeraawi makalaakiyaa saraawwi jedhamaa jira ko beeraawi jechuun unitary system keessatti beeraawi jetta malee federaalidha. Biyya Ameerikaa ta'u biyyoota federaalistii ta'an keessa beeraawi jedhamu hin jiru. Wanni dhossaa wayi nu bira qabda. Waggaa hardhaa bardabree jiha gayyaa kan keessa Oromiyaa miidiyaa neetwoork waliin gaafiif deebii gootee jirta. Gaafiif deebii sun OMN illeen hin dabarsine kaayee jira. Yoo qabame ani dhamtaay, yoo ani jeefamtaay, interview tannaa dabarsaa itti nu kennat. Adaaraatu nu kennat sunullee laf kenneen dabarsine tursine jira. Du'a of sodaatte siidhuuf karoorsanii. Laal wanni ture yeroo san tokkoffaa akkuma siin jedhe erga kudeetaan gaggeeffame booda namoota lammaa dhiyaatan namoota mul'ata san morman namoota bilchiginnaan dhufuun qabu ODP dhufuu qaba Oromoon hiree ofii murteeffannaa isaa ofiin bushuu danda'u qaba paartii maqaa Oromoo bifiyyee qabiyyeen Oromoo ta'e Oromoo bushuu qaba jettee haasoo ta'u ta'e balaan sirra ga'a. Of course anaan sihinaan jedhu natti dhufeera deegnatiin naannoo mana koo oolaa guyyaa wayis na hordofanii galgala keessa wanni ta'e jijjiira. So wanni nani hubadhe hidhamuu mala duullee mala garuu waa uummanni dhaga'uu qabu baadheen du'echa warra OMN itti madhee isinillee galatoomaadha interviina gootanii ol keessan. Warqinee Tashoomaa'een Dr. Milkeessaa. Awwaatu fi na yaadasiin ka so inni penneemii kiyyaa ture. Ayya warqinee Tashoomee suniini yeroo baay'ee deebiftee penneemii Awaash Poostii gubbaa baay'ee barreessa turte. Artikilii kan kedhuga dubbachuu fi fagoollee dubbisa ture maqaa kanaan huizu warqinee Tashoomaa jedhaan gaafina taa turte. Dhiyootan dhagaye.
achirratti ammoo Abiy Ahmad qeeqa turte federalizimii bara Abiy Ahmad the Masai of something complexity zakan namicha akka qiyama biibusuu jira chumteete barreessa turte in sodaanne moo maqum kanatti amante turte yeroo tokko gaa akkasuma is normal gaafa afaaniin ofii gabbaatee hojjechuu dadhabdu immoo waan wayii godhu immoo qabda karaa ta'een si keessa waan jiru waa itti amantee waan dhugaa ta'ee keessa hin tureni hoggansa olaanaadha nan beekaa waan ta'e immoo dalaguudha qabda actually kaataa saniin babarreessaa ture account maqaa kiyyaan miti wanni suni probably citiin taane na baasifte maal taate ayyee Hacaaluu Hundeessaa du'ee namoota hedduun dhumatanii yeroo muraas boot ayyeroo sunidha jira horteettan hora giddu galeessaa ODP ta duri taan cufisan teessisanii isan nam sadi si Lammaa Magarsaatiif Xaayibaa ujirraa ugguran namoota hedduu warningi kennaniifi jedhan korsun kee turte mee mariin guyyaa sun godhamtu maal fakkaati sababi ittiin himatamtan maal fa'a ankora san irraa hin dhayne dubbiin akka inni hammaataa ta'e bareen irraa hafe maali mataa dhukkubsachuudhaan barbaanne sababni isaa akkaataatti ODP'n diigame ani hin fudhanne aga dhumaattis hin fudhanne maaliif ODP'n at least ODP'n Oromo Democratic Party waan Oromooti jennee irra walii gallee gaafa Oromoo deebifna Oromummaa cimsinannee irra walii gallee dhufne gaafa sun diigamu paartii haaraa maqaa Itoophiyaa qabatee ideoloojii dudullachaa kana of keessan naqee dhufe ani hin fudhanne so gaafa kana achitti walgahii jira jedhame ani hin akka carraa lammaanis irratti hin hirmaanne akka carraa Xayyibaa sossobaniituma geessanii haleellaa dullaan irratti tumanii kophaatti argatanii isheen illee amma ta'e ofirraa faccisuu yaaltee difeen gochuu yaaltee haa ta'uuti garuu hunda keenya irraa suspend nu godhanii ana kan ittiin na himatanii iccitii keenya baasaa jedhanii na himatanii waa biraatiin nan himanne iccitiin nu jalaa karaa feesbuukiitiin abbaa ta'e babarreessaa maqaa hin beekna foolii barreeffama isaanii quba qabna maal kana kaasanii ragaa garuu dhiyeessuu hin dandeenyaati iccitiin taane baafteef amma so iccitiin nufaa dhiyeessaa turte mee warri icciti dhiyeessaa fi tursun dubbadre nuqee jirra ayyee kadabarru mee akkumaan gorraa deemtanii namoota gari ammoo warniin gitti kennanii jiran jedhanii namoota warniin gitti kennan ka'umati beekuu qabu yoo barbaachisa taate dubbachuu feeti. Biraanuu Saggaayee fi Taakkalee Uumaadhaa fi warniingiin kennamee fi guyyaa sanaa ana Xayyibaaf Lammaa immoo suspend nu godhanii akka koree giddu galeessaa keessaa wanni jedhamu godhamne garuu seeraa ala wanni sun waajirri paartii damee Oromiyaati headquarterii yuullee miti paartiis miti nu gamaggamee aangoo suspend nu gochuu hin danda'u ka suspend gochuu danda'u koree giddu galeessaa bilchiginnaati inni immoo nama 360 of keessaa qaba 360 sanatu suspend nu gochuu qaba yaa'iitu immoo nu ari'achuu danda'a akkaataa dambii ittiin bulmaataadhuma bilchiginnaatiin jechuudha. So wanni godhame sun dambii ittiin bulmaataa bilchiginnaatiin fudhataman qabu. Wagga sadeen dab namooti extrajudicial killing namoota bakkuma arganitti ijjeessanii manidhaati baasanii nama ijjeessuun abbaa barbaadanii dhuun ajajman murtii diduun wanni kun ajaja PPT'n dabrmoo garee wayii achii ciifte qumaaree akkana taphattu jira. TPLF bara waggaa 27 gaafa Tigraayin bulchitu paartiin biraa paartii TPLF yaada Tigraay keessa hin turre nullee jararraa barachuu qabna jennee mari'annee raggaasifneerra waan si dhoksuun qabu. So seelii diinaa jedhamee ergasii yeroo dhiyoo asitti wanni tarkaanfiin fudhatamaa ture seelii diinaa jedhama. Kan miseensota KFO isaa ta'uu ABO isaa ta'uu namoota waraana bilisummaa Oromootti shakkamanis haa ta'uu hunduu seelii diinaa jedhamaniitu lakkaa'amuu namoonni bebbeekamoon hawaasa sochoosuu danda'an community leaders warri ta'an hunduu yoo PP'n deeggaran taanaan seelii diinaa immoo tarkaanfii irratti fudhadhaa jedhamee kallattiin gubbaadha kennamaa. Akkaataa sana waajirri dhaabaa godinaaf dabarsaa godinni immoo tarkaanfii hidhuus ajjeesuus ni fudhata jechuudha.
gaaf kaan yoo abaluu hine waan si suukkanneessu maal gootuu hiitu waan gootan godha gadi baasaa waan gootan godha jedhama asii gadi waan si suukkanneessu nama hidhuun yoo carraa argattee hidhamtaa jechuudha. Abbaan seera faan mani murtii faanam Itoophiyaa keessa yeroo baay'ee nam gadi dhiisan deebisanii qabaniidhaan. Kanaafuu qaamima murtii irratti ajaja dabarsuuf hangoo qabu. Poolisii moo akkam structure Itoophiyaa executive judiciary legislative jira wanni akkasii jira jechuudha dandeenya. Hin jiru paartii amma ta'e jira malee qaamni mootummaan jiru. Yaa koree amma beektaa godinarraa koree qindeessituu 5tu jira. Koree qindeessituu 5 kanatti aangoo qaba. Jarri immoo gubbaadhaa ajajamuu waajjira dhaabaa fi koree qindeessituu naannootu ajaja. Koreen qindeessituu naannoos nama 5 ajajni gubbaa darba sanarra dhaabbatamee tarkaanfiin hunduu manni murtii haa ta'u poolisii haa ta'u hunduu ajaja asirraa kennamuun gubbaa kennamuun raawwatu malee ati waan manni murtii si ilaalee si dabarsee si bilisoomsu miti. Yoo siyaasa akka carraagaa waaqni si onni godheedhuma warri waajjira dhaabaa jiran haa ba'uudhaan malee manni murtii fi poolisiin aangoo takkaa hin qabu biyya Itoophiyaa keessatti. Yeroo baay'ee deddeebiini mootummaan kun mootummaa Oromooti mootummaa badhaadhinaatii jedhan. Biyyiti sadarkasiin gubbaa jirti laaluu jira. Mootummaan kun mootummaa Oromoo jettee inamanta kee turtee kee beektaa karoor warraallee qaba. Ayyoo gubbaa sanii muummicha ministeeraa ta'ee waan biraa hojjete mootummaa Oromooti naan jechuun dandeessu. So sirnichi sirna Oromoof Oromummaaf ta'uu miti. Deemee paartiin PP'n salfii mirgas hiree ofii murteeffannaa Oromoo ni daaka ni balleessa. Ajaji tokko kadabra dhaga'ee ajaji sun ati korsuun kee jiraatin beeknu Oromoo yoo walti dhufu nu mormuu danda'a. Kanaafuu Oromoo walti qabamuu dhowwadhanii karoor kaanii jiran. Sun keessa tokko karoorii irreechi Finfinnee irra kabajamuu dhowwuu kan. Yoo Oromoon irreechi ga'u koronaan kun ol ka'a. Wanni kun karoor kee jirti. Karoor Oromoo Finfinnee seenuu dhowwaa kee jirti. Sodaan jiru uummanni Oromoo yoo Finfinnee dhufe nurra fincila. Nurratti addunyaatti fincilee addunyaa beeksifata. Even beeta mangistiyyuu dhufuu danda'adhani sodaatu. Kana jala murii fudhatu. Kanaaf jecha Oromoon kamiyyuu lakkoofsaan nama 500 nama muraasaan akka dhaqu komaandii poostii waraana biyyaa federaal poolis uummata tikaa kanaan dura wanni godhamee Finfinnee keessa gaafa Oromoon seenu securitized ta'eetu lakkoofamtee baajiin sii kennameetu kanaan seenta. Irreecha miti kuni irreechi banaa yoo barbaachisaa ta'e cufuudha qabu malee uummata irraa dhorku sababa finciluu danda'a. Mirga isaati barbara wayyaanee waan fedhe haasa'ee sirbeetu gala bara Oromoon yoo fedhe kana dhorkitee sodaa aangoof jecha dhorkamanni waa'ee koronaa forgeetama. Koronaan jedhamu Itoophiyaa keessatti siyaasaa fayyadamaa jira. Biyyi kee yeroo jirtu waan gargaraa si qunnama ture. Kan si qunnamsuun keessaa man dhoowwatamu fa'aa akkuma reefu warri deeninnatii kun faan sordofu fa'aa akkami biyya baatee maaliin biyya baate? Laal biyya keessaa gaafan ture konkolaataa fudhanii mindaanarraa kutanii dhumarra immoo mana apartaamaanarraa fudhatan. Gaafa kana tole dhiisee deemee mana kireeffadhee galee koronaallee dhukkubsadhee Addis Ababa Yuunivarsiitii yaal rikomendeeshinii mootummaarraa fidadhu naan jedhan. World Bank Safety Net takka argadhee Fiqaadota sammaa kadhadheen dadhabe just recommend na godhii darbeera. World Bank Safety Net Oromiyaa Coordinating Office argadhee kadhadheen dadhabe dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi indidanii inni joo baay'ee ilaalan wanni jedheen hunduun sodaatan mootummaa sodaanna maal jedhan. So ani dhuunfaan dalagadhee hojjedhee jiraachuu hin danda'u. Kana keessa yaalaatan ture yuunivarsiitii biyya alaa kana barsiisummaadhaan onlaayinii barsiisuu eegalee booda iskoolarshiippii argadhee biyya Ameerikaa Michigan State yuunivarsiitii tokko argadhee akka waaqii jedhee as dhufee jechuudhaan Ameerikaatti hojii barsiisummaa ilmaan faranjii barsiisaa jira ammanni. Ayya Dr. Gaafii gabaabduun tanaan findaa. Carraan Oromoo PPK turtee yeroo baay'eef qondaalolaadha turtee barsiisa yuunivarsiitiiti. Carraan Oromoo sadarkaa kan gubbaa ta'ee jira. Oromoo maal ta'uu qabam? Gaafii maal qaba falmachuudha. Qabsoodha. Qabsoo yoo siin jedhu tokkoffaa hayyuunsaa hidhaadhaan qareeyyiinsaa ajjeefamuudhaan biyyaa baqachuudhaan maaliin yoo itti fufee akkuma jedhame hin cabu.
gaafii qabu. Garuu sana hin ta'u Oromoon falmataa jira. Nan beeka caasaa mootummaa keessattuu falmii guddaa jira nan beeka. Hin kaasu jedhee dhiise malee. Maaliif guyyaa guyyaan ajandaa gubbumaatti kennama malee namni gattaanyaa mari'annu kan jedhu jira. Dubbii kanaa walaa gama gamnoon jedhaa jiranis jiru. Keessoo dhaabaas keessoo mootummaa keessa quban qaban. Baay'ee falmiitu jira. Diddaa baay'ee jira keessattis. Ka uummataa immoo diddaa gosa adda addaa jira. Garuu deebee Oromoon of ijaaree dammaqee dubbiin kun sirni godhamaa jiru kun sirna Oromoodhaaf ta'u miti. Kana jala muree baruu qaba. An keessa nama political saayinsii barateen nama maastersii PhD ko political saayinsii keessa jiraatan siyaasa Itoophiyaa sirrii tan beekan. Hin deemsis Oromoodhaaf hin ta'u. Oromummaaf hin ta'u. Kaleessa hin taa'annee harree qalleerraa seennee immoo laallee harree ganneerrama an uummata irratti darbaa hin godhu jecha mana taa'aa tureera waan godhuu qabu immoo keessaanis godheera. Egaa namni hunduu dhimma Oromoo kana amma danda'een dhugaa jiru yoomiyyuu taanaan baasuudhaaf haasa'uudhaaf irraan deebi'u uummanni Oromoo cichee falmachuudhuma qaba jedheen amanaa isin naa galatooma.